Ayyee akkam jirtan dhagaa anis kan ta'e tulluu maal jettu waan jiramee koomentii kan naatiin nu beeksisaa gaafii yoo qabaattanis akkasuma beekuu barbaaddan waa'ee moobaayilii wal qabatee waan beekuu barbaaddan akkasuma waa'ee kompiitaraa soofteerii wajjinis wal qabatee waan beekuu barbaaddan wanni isin rakkisee jiraatte koomentii jalatti na beeksisaa. Har'aan tana wanni isin garsiisuu deemu moobaayiliin keenya chaarjii daftee fixxi yoo ta'e akkamitti daftee akkam fixne akkamitti akka hir'isan isin agarsiisuu deemaati. Jalqaba immoo chaanaala kana subscribe godhaa osoo hin jalqabne dur gootanii hayyee yeroo itti aanutti maaliin isin agarsiisuu deemaa moobaayiliin keenya yoo hattuun jalaa hatte daataa keenya kan keessa jiru akkamitti balleessuu akka dandeenyu moobaayiliin lookiis cufuu akkamitti akka dandeenyu isinitti agarsiisaa torbee dhufu san arguudhaaf immoo yoo subscribe gootan malee isiniif hin dhufu akka isiniif dhufuuf subscribe godhaa. Amma gara barnoota keenya kanarratti haala barruuti jalqaba maal goonaa seetingii jala deemna. Seetingii haa bannu. Seetingii erga bananne booda irra ol deemna. Device care kan jedhu isa kana jecha device care kan jedhu kana isa kana tuqnaa hanga inni run godhee fixuun check godhaa jira jecha. Eegduu moobaayiliiti device carein kan moobaayilii kana tajaajilu kan eeguu waan tokko ittiin sirreessuu dandeenyu. Kiyya amma parsantii dhibba excellent jedha guutumatti maaliif seetingii hanga tokko waan isin sirreesseef parsantii dhibba jedhee excellent yaa 90 gaariidha. Yeroo biraatis meemorii guddaas akka inni hin fayyadamne akka itti goonu yeroo itti aanutti isin agarsiisa yeroo tiitoraalee biraatiin as jala kanarra waa shaniitu jira. Shanan kana keessa baatirii chaarjingii kan jiru kanatu haga inni banu eeyna. Amma fakkeenyaaf Chrome sa'aatii akkaataa fayyadama isaatiin kaa'amee jecha parsantii inni fayyadame as fuulduratti gara harka mirgaatiin parsantii meeqa akka fayyadameetu jira. Asiin ammoo appilikeeshinii santu jira. Fakkeenyaaf amma Chromeetu hundarra fayyadamee jecha baatirii kan baname aktiif ta'e kan baname ani itti fayyadame sa'aatii takkaa fi walakkaa parsantii 19 fayyadame. Baakgiraawundii immoo osoo hin banin lafa jira baatirii kana kan inni fayyadame daqiiqaa 3 qofa. Walumaa galatti parsantii meeqa fayyadame parsantii 19 chaarjii kanarraa fayyadame. Facebook laayitiin ammoo kan hin hambane sa'aatii takkaa fi walakkaa. Baakgiraawundii immoo 0 miniitii jedha daqiiqaa waa takka illee hin banamne baakgiraawundii baatirii hin fayyadamne. AMI kan jiru kun immoo aktiif ka ta'e sa'aatii 11 fi walakkaa fi baakgiraawundii 0 miniitii jedha. Banamee malee baakgiraawundii hin fayyadamne jechuudha baatirii kana. Google Play Service kan jedhu kun ammoo aktiif kan baname daqiiqaa 2 qofa garuu baakgiraawundii sa'aatii 12 fi gara sa'aatii 13 akkas fayyadame jecha garuu parsantii baay'een fayyadame. Kan akkamitti goona baakgiraawundii akkam fayyadamne yoo ati bantee fayyadamaa jiraatte malee cuftee yoo jiraatte baakgiraawundii akkamitti akkam fayyadamne itti goonu maal goona seetanii karaa harka mirgaatiin gara gubbaa kanarratti roga gara gubbaa kanarra tuqaa 3 jirtu kana tuyna as setting kan jedhu tuyne ergasii maal goona lammaffaarra kan jiru kana active battery kuni maali limit battery usage kan jedhu kana ibanta on ta'uusaa mirkaneeffadha. Kiyya kun amma banamee jira. Put unused app to sleep kan appilikeeshinii itti fayyadamaa jirre akka raffisu godhaa jechuudha. Baatirii cufamee osoo jiru lafa jala baatirii kan fayyadamne kanis akka banamu cheegodha baneetiin jiraan. Daanee maal gootu auto disable unused application kan jedhu kana isa kana kunis banamee jira jecha inni kun appilikeeshinii ati yeroo baay'ee hin fayyadamne yeroo dheeraaf osoo hin fayyadamne yoo keesse maal godha disable godha jechuudha akka hin banamne godhee cufee waa takka akka hin fayyadamne godha. Daanee optimize setting kan jedhu gadii kanatti kanaas bana cufaa yoo ta'e jiraate sana booda maal goona application sleeping app kan jedhu as gubbaarraa afuraffaa jechuudha. Kan application sleeping app kan jedhu kana tuyna asitti amma application hundi nuu dhufan. Appilikeeshiniin kun warra amma yoo itti hin fayyadamne sleep ta'u kaniin amma dura galchee jecha automatically sleep ta'an jarra kun warra nan keessa galchee isaan kun baakgiraawundii akkam fayyadamne barbaade jechuudha. Kan barbaade dhiisuu dandeessa keessaa warra hanga kana immoo yoon hin banee hin fayyadame malee baakgiraawundii akkam fayyadamne waan hin godhuu barbaaduuf cufeetiin jira jecha. Baakgiraawundii baatirii kan fayyadamne yeroo gootan appilikeeshiniin kun notifikashiniis waan tokkollee hin fudhatu jecha. Fakkeenyaaf intarneetii fa'aa yeroo fayyadamtu
notifiikeeshinii dhufee seenee wanta jedhu san hin fayyadamu. Saniif warra akkasitti akka fayyadamu notifiikeeshiniin kan isinii akka isinii dhufu ka barbaaddan maal gootanii jara san keessaa dhiiftan. Filtanii jecha keessaa kaan ammoo akka jirutti as jala fiduu dandeessan. Kuni warra already guutuu durumaa dursee hangalchee jiru. Kan biraa yoo itti dabaluu barbaanne maal goona keessayyoo as keessa hin jiraannes aad kan jiru jala kana gara dhumaa mallattoo keelloo kanaan aad ka jedhu kana aad ka jiru kana ta'u itti hidhuuf jechuutti select app jedha. Amma fakkeenyaaf AMI kan jedhu kana ani sleep akka ta'u hin barbaanne beekaatiin dhiisee jechuu gaafa duraa maaliif kan muuziqaa audio ittiin dhageeffatanii iskiriinii moobaayilii keenyaa waggaa cufame muuziqaa illee hin taphatu cufa xiqqoo akkuma dhaabbateen cufa saniif hin dhiisee jala galchuu. Warra kan amma warra akka geemii kanallee kan adoobee kanaas jala galchinu kaameeraa niin dhiisaa feetan isin gadi jala galchuu dandeessanii. Kunilleen kan laawuncharii moobaayilii hoomiitii niin biraan dabraa Candy Crush kanaas jalaan galchaa kontaaktii jalaan galchuu. Audio converter video kanas jalaan galchaa kanallee kaameeraa kana kan itti fe'akan moobaayiliitii miti daak kan jedhu kanallee jalaan galchaa English word Itiyoo calendar backgroundii akka cufamu Itiyoo teelee Itoophiyaa constitution fake call flicker jara kana hunda jalaan galchaa. Teemiin hin dhiisaa teemiin kan moobaayilii wanta ta'eef stack godhutu mala. Google Play music jalaan galchaa ani ittiin dhageeffadhu kana muuziqaa yoo itti dhageeffatu barbaaddan jalaan galchinaa isin kanaas jalaan galchaa. Hortee Oromoo kan jedhu kanaas IDM yeroo daawunlood ittiin gootu fakkeenyaaf wifi fa'aa irratti iskiriiniin cufamee daawunlood godhuu danda'a waan akkasiitiif yoo barbaaddan selektiin gootan cufa waan ta'eef imoo ani jalaan galcha fakkeenyaaf maaliif iskiriinii cufamee taa'ee wanni takkanatti hin dhuftu isin feetan akka notifiikeeshinii isiniif yoo barbaaddan selektiin gootanii jet audio jalaan galchaa. Ofiisii laawuncharii windoo kan laawuncharii yoo gootanii ani hin barbaadu kan amma isin yoo barbaaddan dhiisuu dandeessanii kanallee jalaan galchaa. Night vision kan jedhullee on shape proton mail reediyoon hin dhiisa maaliif FM dhageeffachuu hin danda'a. Kana VPN securii VPN yeroo takka waan barbaachisuuf yoo kana goote backgroundii hin hojjetu. Supergramii backgroundii kan hojjenne Swift keyboard ittiin fayyadaman hin dhiisa. Tor browser translator kanallee UC browser illee reefuu arginee miti gamasitti baay'ee fayyadamaa ture kanallee jalaan galchaa. Kana UC browser yeroo tokko daawunlood waan ittiin godhu jalaan galchuu. Office vidfeetis daawunlood itti godha waan ta'eef jalaan galchu. Torrentis waan soofteerii gurguddaa daawunlood waan itti godhuuf jalaan galchu. Jaraan kana aadiin jedhaan aad hoggaan jeen gamasitti fidaa jecha. Warra amma fidan niiw warra jee kana guutuusaa tokkoon amma fidee jecha hanga asitti warra amma keessa galchine niiw jee kophatti gubbaa kana gootanii itti fayyadamtan gaarii chaarjii keessan hanga du'aariitii gad hirrisaa jechuun akka du'aatti hin nyaatu amma malakkaadha hirrisuu dandeessa. Warri duraan baakgiraawundi fayyadamu hundi isaanii ammaan tana dhufamee jira. Yeroo ati bante chaarjiin fayyadamu ati cufnaan qolleen isaaniitu hin fayyadamanii asirra dhaabnaa. Galatooma sabskiraayib godhuun gatinaa koomentii kannaa laayik godhaa. Gaafii qabaattanii simantii irratti jalatti immoo barreessaa. Galatooma nageeta.